Ega akka waaqayyo si waamu beektee waaqayyo na waama yalanoo waa jettee murtoo qabda yoo ta'e macaafa qulqulluu kana akkasin hubattan nan barbaada. Mee waaqayyo gaafa nama waamu akkamitti nama waama? Waaqayyo madureen konni guddaa waaqayyo si waama owwaadhuuf jedhe. Akka owwaattuuf beekuudhaaf akkatti nama waamu beekuun dirqama. Waaqayyo si waama owwaadhuuf kan jedhu maduree walii galaa yoo ta'e waaqayyo akka si waamaa jiru maaliin beekta? Sagalee waaqayyotti si waamu ittiin beektu maal isa jedhuuf tokko waaqayyo gaafa nama waamu yeroo namaaf kenna. Al jedheetuma al tokko si waame owwaachuu jedhee sitti dheekkamee badiif sin godhu. Dhaloota baay'ee waaqayyoon garaa kan barsiise akka isaan waaqayyoon sodaanne kan godhu. Mallattoo ittiin waaqayyo nama waamu keessa waaqayyo dariifatu waaqayyo nama fakkaatu yeroo nama laata. Waan yeroo nama laatuuf ittiin waaqayyo nama laate waan waaqayyo cubbuu nama wajjin walii galee fakkaata. Wantan ani yakke sun gochiin ani gochaa jiru sun waaqayyo waan gaariitti naa hiikeera jennee waan fudhannuuf namoota baay'ee yeroo waaqayyo itti si waamuudhaaf yeroo sii kenna. Yeroo mucaan koo carraa amma kanaa yoo laadheef qalbiin diirata hinnaa wayyoo toon dogoggoru waaqayyo na baate akkan deebi'u barbaada jedhee qooda qalbiin diirachuu wanta waaqayyo yakka sanatti gammadee wanta waaqayyo dogoggora sana fudhatee waan sana wajjin itti walii galatti fakkaate dhaloota tokko gurri isaanii duuchadhanii adeemsa jallina milkaa'eef sana akka aannanii dhugaa itti fufu. Garuu wantichi waaqayyo yeroo sii kennuunsaa koo deebiidha. Hin badiini. Waaqayyo kan inni yeroo sii laatu bakka dogoggora kee bari mucaa koo akkan sitti dheekkamee si barsiisu akkan si cabsee si barsiisu akkan ani jireenya kee gubbaatti miidhaa godhee si barsiisuun barbaadini. Ani yeroo sii laata kootu deebii. Yeroo laateef macaafa qulqulluu tokko dubbisaa Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 6 kaasee fakkeenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin warra yeroo laateef warra carraa laateef ittiin barsiisu tokko nan dubbisaa kana jedha. Inni akkana jedhee fakkeenya kana dubbate. Namichi tokko muka arbuu kan iddoo dhaaba wayinii isaa keessa dhaabame tokko muka arbuu kan iddoo dhaaba wayinii isaa keessa muka arbuu kan inni iddoo dhaaba wayinii arbuudha dhaaba wayinii isaa keessa dhaabame tokko qaba ture. Harbuu qaba inni immoo isa dhaabate dhaaba wayinii isaa saba isaa jidduu ammaaf yeroo isaa waan naan eekamne badaa hiikuun dhaqu wayinii saba Israa'el akka ta'e saba gooftaan harka Gibxiiti harka du'aati harka reebicha baroota waggaa dheeraa keessaa baase. Saba Israa'el akka ta'e macaafni qulqulluun dubbata. Isin beektoonni kana beektu otoo beekuu wallaallee banne too ta'e beekaa fakkaatnee banne waan ta'e saba isaati. Mukti abbii kunis sanyii filatamaa geggeessitoota saba Israa'el hojjettoota saba Israa'el jaarsolii saba Israa'el amantoota warra waaqayyo ija gaarii irraa warra iji isaanii nyaatamu harbuun fireen isaa nyaatamu qoreetti miti dhagaa miti harbuun biqiltuu iji isaa nyaatamu kun immoo saba isaati. Wanta waaqayyo saba isaarraa barbaadu wanta waaqayyo ijoollee isaarraa barbaadu maa dabarsita dhaggeeffadhu akka waan dubbisan beenne hin ta'in akka waan nama beekumsi guutee hin ta'in dhaggeeffadhu sitti himaa. Sidhan jechaa jira harbuun kun sidha jechaa jira wayiniin kun firee wayii sirraa nyaachuu barbaada kan garaa waaqayyo sitti gaddu si nyaachuu barbaade toon ta'e sirraa waa barbaadeetu kaayyoo uumamtee sana sirratti argachuu waan barbaade eessirratti ta'in qaqqabdaa dachee kana yoo ta'e ofiifuu deema gommaanu malee wal geggeedara sanyoo roobii jedhee hin daddarbaa atoomaa dhiibdaa sa dhiibamaa jiru hin dhiibin du'atti fiigaa jirta akka nama du'atti fiigutti hin fiigin dhaggeeffadhu caamma soolii kee caamma amantii keetti soolii godha dhaggeeffadhu beekan fakkaatiin mee beekan si caalu meeqa jira. Inni muka kana irraa ija barbaadu dhaqee waan tokkollee dhabe. Innis hojjetaa iddoo dhaaba wayinichaatiin ani waggaadhaan
ani waggaa sanan darban kana muka arbuu sana irraa ija barbaaduudhaaf jedhee marmaaraan ture. Warri macaafa isaa ani kan hiikaa haaraadha niw vershiiniidha kan dubbisaa jiru. Waggaa sadan jedha waggaa sanan darban ija irraa barbaaduudhaaf marmaaraan ture garuu tokkollee irraa hin arganne. Muriitii gati inni maaliif lafa balleessaa jedhe. Namtichi sunis deebisee akkana jedhe, yaa gooftaa anuu naannoo isaa qoteen xaa'ootti naqaatii mee wagguma tokko haa turu, yoo inni waggaa dhufuuf ija godhate gaariidha, yoo kana achi murtee gatuu dandeessaa jedheeni jedha. Murtee gatuu dandeessaa yoo kana achi. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more years, and I will dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, be cut it down. Ingilifi sabaye nama tola giver. Ya gooftaa, sir, the man replied, leave it alone for 1 more years, and I will dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Bara futu waggaa tokkoof carraa laattu kanatti yoo ija godhate gaarii, it's fine. If not, miti yoo ta'e garuu ija godhatu yoo ta'e garuu kuttee gattaadha. Carraa laateef laal Waaqayyoo mallattoo si waamuusaa kanan ittiin beektu maal godhan jedhe yeroo sii laata. Yeroo sii laata. Fakkeenya kana Yesuustu barsiisa. Yesuustu barsiisa. Akkana jedhee barsiisa. Namicha tokkotu muka arbuu lafa waynii isaa keessa dhaabbamee iddoo waynii gaarii ta'u, iddoo ija gaarii godhatu, iddoo lafa bareedaa keessa dhaabee harbuu kanarraa ija nyaachuudhaaf eegi. Waggaa inni ija godhatu mukti arbuu tokko waggaa 2 3 amma 4 godhata yoo ta'e waggaa kana arfan laateefi otoo kichummaatti inni firee godhachuu hin danda'in yeroo obsa isaaf laatamu amma waaw arbuun kun ijatti godhachuu danda'u aadaa isaaf qilleensa qoratee eegeera. Garuu erga inni ija godhata jedhamee waggaan isaa ga'e booddee waggaa 3 fi waggaa 4 itti deddeebi'ee ijarraa dhabe. Harbuun sun qooda ija godhachuu oma gaaf tokko garuu haaree dhufee reekkamee hojjetaa isaa maasii sana keessa hojjetuun bakka muri innaa buqqa'u biqiltuu kan biraan dhaabbadha, kan biraan iddoo buufadha. Muri jennaan hojjetaan isaa sun hojjechiisaa isaa caala obsa godhatee maal jedha, meemmee turimee obsiifmee waggaa tokkitti kenniifmee anerra hirinni jira laata. Nan qoforamee tan qofora kosii itti gata madaabara xaa'oon itti naqa amaariif isaa faandiyyaውን ጨምርበታለሁ laata. Waan koseessu albuuda dhabee laata. Natu ga'ee koon baanee laata. Ofitti fudhatam dadhabbii arbuu sana ofitti fudhatam ofitti fudhatee waggaa tokkitti kana kenniif mi'aanaa jedhinis ittan dadhaba waggaa tokko atis beelofteetta itti dadhabdeetta obsi mi ammas marmaaruun kee itti deddeebi'uun kee xuruudha. Mee waggaa tokkitti kana obsi ittan qofora albuuda itti naqa barduftus albuuda nyaatee madaabaraa fudhatee xaa'oo fudhatee yoo bade yoo godhate well it's fine. If not garuu ija godhachuu dida yoo ta'e then cut and down in katta kuttee gatta jennaan esh jedhee carraa waggaa tokko kennameefi ilaala. Kan waggaa kanaan dura bara dhaabattee keessa bara abbaan maasaatti marmaaree jedhamu keessa isa nyaacha turte malee ammas dabalattee kan waggaa tokko humna namichaa nyaatte
xaa'oo nyaatte ija godhachuuti. Ija godhachuuti. Qalbii dirachuuti. Obbaruu diti. Lafichi koo kan biraan ta'a. Lafichi irratti koo wanti biraa dhaabbatee ija godhachuu hin danda'a. Carraa lafa sanaaf laatame laata. Xaa'ootti nameera. Ija godhattee wajan godhanne laata. Eenyunni? Waa'ee muka harbuu kanaa eenyunni? Eenyutti taasaa? Mee macaafa qulqulluu keessaa? Hosee boqonnaa 9. Lakkoofsa 10 dubbisu. Otooni ija godhatteetti moo ija hin godhanneef? Ija godhachuu dhiisuun maal jechuudha? Ija godhachuun immoo maal jechuudha? Achumarratti on gabaabsee siin himin. Macaafni qulqulluun ofii kan waan ta'eef. Macaafni qulqulluun ija godhatteettiif ija godhanne eenyunni? Mukti harbuu sun eenyu? Mee dubbifna. Mee dubbisu obboleessi keenya. Waaqayyo akka nama lafa duwwaa keessatti ija waynii argateetti. Waaqayyo akka nama lafa duwwaa keessatti ija waynii argateetti. Ani Israa'eliin nan argadde. Ilaal mukti waynii sun eenyunni Israa'el? Lafa onaa keessatti. Otoo ishiin nan jaallatti nan jaalladhe. Otoo ishiin waan naan godhin akkanumatti itti dhimmee amma een jaalladhe kan koo lafa onaatti nan argadhe. Eshinaa jetteetti na abboomamteetti kan koo taateetti. Lafti yoo waa biqishuu baate yoo Israa'el kan koo taatee turte ka argadheera. Lafa onaatti nan argadhe akkasa qofarratti miti. Abboota keessanis akka ija mukti harbuu jalqaba godhatee isa dura bilchaateetti nan ilaale. Abboota keessan immoo warra hangafoota immoo warra isin ergaa fudhattan immoo diishkinarii keessan immoo akka muka arbuuttan muka arbuu keessa reef dhaabate tokko faca godhatu. Biyya kee gaddi gaa abbaan koo qotee bulaadha waan ta'eef wanti calqaba facaafne kamii darbee asaakiltoonni gaafa godhatan inni calqaba ija gurguddaa godhata. Abboota keessan akka arbuu reef ija godhatuttan ija argadhe ija naa godhatanii. Agartee harbuu sun abboota keenya. Wayniin Israa'eliin isa lafa onaatti Waaqayyoof owwaate. Ermiyaas keessatti lafa onaa keessatti naaf owwaattee eshinaa jettee midhaan lafa midhaan irratti hin biqile irratti naa bultee gannaaf jetteedha. Israa'el yoo ta'e har'ammoo ijji waynii sun jirmicha irratti Yesuus jirmi waynii dhugaadha waan jedheef isa irratti warra biqile amantootaan jedha. Amantootaan jedha. Warra Kiristoos Yesuusitti amananii jireenya qabna nuti Yesuusitti amanneerra jedhe warra faarfatuun warra lallabuun warra raajuun warra waldaa kiristaanaa guutee jiruun jedha har'ammoo nuun jedha nutti dubbata. Yaa muka harbuu nanaa yaa waynii nana nuun jedha warra dameessaa tana nuun jedha. Iddoo waattee miti tufuu dubbisme. Isaan garuu gara Ba'aal ishee beeku. Isaan garuu lafa onaatti warri argamaniif sun garuu abboonni muka harbuutti fakkeeffaman sun garuu warri gara Waaqayyoo ganamatti gammadee sun garuu Ba'aaliif waaqa tolfamtuu Ba'aaliif ishee Pheroodhaaf dhufe Waaqayyo tolfamaa isa yellaasisaa kanaaf addaan obbaasan. Bakka daaniftuun dhibbaa nagananii waaqa Ba'aaliif Pherooriif kan koo dhiisanii aarsaa koo dhiisanii na dhaga'uu dhiisanii ija naa godhachuu dhiisanii kabajan isaanirraa barbaadu sodaan isaanirraa barbaadu. Arsaan isaan barbaadu hundumaa dhiisanii dhibbumaa dhibbatti lafa aarsaa koo diiganii laphee kan koo ta'e diiganii waaqa ormaatiif aarsaa dhiyeessanii isaaniif of qulleessanii kan koo qeenin ole kan koo lapheen ole harrabina galateeffatu sirbatti deebi'e jilbinaaf jilbeeffatu ormaaf jilbeeffate kan durnaa gugguufu aangoof gugguufutti ka'e qarshii gugguufutti ka'e kan durnaa faarfattu gaa'ilaa ishiitiif biyya lafaatiif of barbaachaaf qabeenya barbaachuutti furfuutti kaatee jedha. Ija godhatteef moo jan godhanneef reega oye. Carraa waggaa tokko laateef gaaluqas kana geetti. Nan ko tokko ta'a. Nana babbaladha jechuudha. Waan itti hir'ateen obsa nan kennaaf ayyaana nan kennaaf nan gorfadha. Waaqayyo si waamaa jiru achuusaa kan ittiin beektu tokko maal jenne yeroo sii laataam. Naamiyya jettee achitti nafi yeroo sii laataam. Yeroo dhiifamaa sii laataam yeroo gorsaa sii laataam. Howwachaaf jiraachuun kee amma akka amma dubbifne kanatti hin howwaanneef ofirraanfattee hin kaadde. Abboonni hin kaadanii warri harbuutti fakkeeffaman warri kaleessa Waaqayyo jarra keeyate warri kaleessa saba isaa Waaqayyotti laattate kan akka Saa'ol fa'aa hin kaadanii. Qalaa balleessaa innaa dhaqanii boojuurratti kufanii.
Seenaa isa lammaffaa boqonnaa tokko kun sadii gaale kaaftee mimmiidhagoon Israa'el ulfinni Israa'el maaliif kukkufanii iddoo teessoo isaanii isa olaanaa irraa kukkufan jedha. Yeroo Yoonaataa fi Saa'ol kukkufan Daawit faarfannaa gaddaa gaafa faarfata maal ta'anii kukkufan ulfinni Israa'el maal ta'e kukkufe iddoo isaanii iddoo ol jedhan kufe yaa durboota Israa'el maacal jettu Saa'ol miti kan uffata mimmiidhagaa isinitti uffise maaliif hin gidditaniif maaliif hin boochaniif jedha. Iddoo isaanii olaanaa irraa kufanii agartee akkamma Hosee gad bifannetti abbootiin arbutti fakkeeffamanii kufanii waaqa tolfamaatti deebi'anii har'as maal barbaacha gara 666 akkaataan uffannaa kee akkaataan olmaa kee akkaataan fedhii kee guyyaa guyyaa amma waaqa keessa garraamii sana isa ulfina waaqayyo abbaan isa qixxeessee chittisa dhufe ibsaa jireenyi keenya guyyaarraa beekaa nama beeku nama gorsan tuffatin wallaalaa gorsa namaa tuffata tarii waaqayyo yeroo sii laatee si eegaa jira iddum jirtu jiraadhu amma irratti jiraatteetta kottu deebi kaleessa lafa aarsaarra kan turte har'a lafa aarsaarra kan bute deebi lafa aarsaarra dhaabattee dhiiga dhaloota dhangalaasaa kan jirtu dafqaa dhayyeessaa qabachaa kan jirtu kottu deebi dhugaatiin sirrii miti jettee lallabdee har'ammoo dhugdee machooftee halkan keessa kan jiraattu kottu deebi har'as waaqayyo yeroo sii laatee jira mallattoo si waamu isaati malee mallattoo jallina keechuu walii galu isaa miti waaqayyo gaafa nama waamu mallattoon inni waamaa jiraachuusaa yeroo nama laata dadhabbii fi wajjin nama baata dogoggoroo fi wajjin nama kunuunsa kottu deebi nuun jedha nuu milkaa'e seetetti fiigisi waamaa jiraata owwaachuun immoo shedhanii qalbii diddiirrachuudha owwaachuufiin qalbii diddiirrachuudha waggaa tokko booddee ittanko tokko ta'a xaa'oonitti naqaa maaloo obsiif badhufti yoo ishiin ija godhachuudha baatte maal taata hin murtaane mee ammas macaa qulqulluu dubbifna Maatiyos 21:8 gubbaa muktar buku mukti wayni kun carraa waggaa tokko laatameefitti carraa maaliif qaqqabe laata mee dubbifnetti fufne Yesus ganama bariidhaan gara mandarichaatti Yesus Kiristoos ganama bariidhaan gara mandarichaatti yeroo deemu maal ta'e hin beekne jedha muka arbuu tokko karaa bukkeetti arge. Ela muka arbuu kanaan waggaa tokko kenname itti tokko tabe ide godhattee itti beela waggaa tokko obsee gaafa ni dhaku eshi gara isaatti yommuu gore bakka kunoo baalettiin shiina waggaa tokkoof harbuun ko shiina waggaa tokkoof obsa godhedhee heeggadhee jala ko tokko tamee xaa'oonitti nammee waggaa tokko obseef suni kunoo baala naa godhatteetti beela itti gore homaa irraa hin argan baala malee akkuma waggaa darbe baala malee akkuma bar darbeesan obsee eeggatee beela eeggatee yeroo dhaqu baala malee omtu ijarraa hin argamne eshi kanaaf mukichaan bara baraan ijji sirraa hin argamin mukichaan arbuu sanaan warra gara baawolitti deebi'an sanaan warra dhaqanii peeyorii jilbeeffatanii lafa aarsaa waaqa dhiiga sanaan maal jedheen bara baraan ijji sirratti hin argamin jedheen kana irratti arbichis achumaa hin goge kana irrattis bara baraan abaarame waan ta'eef bara baraan abaarame waan ta'eef arbicha achumaan maal ta'eedha hin goge dhaggeeffadhu hin goge bara baraan maal ta'e hin goge itti gaddeemu waggaa tokko kenneef carraa inni kennee sanatti fayyadamne muktar bukun arras deebitamoon deebitu ani gaabbeera waan adda ogoretti atoo gaabbitamoon gaabbita biyya keessa jiraat biyya la jiraat intalli dhalootaaf gadditu gurbaan dhalootaaf gaddi abboon waan kana sheer godha biraan naagaa sheer gootee biraan ga'uu keetiif qofa waaqayyo akkati meeshaa isaa taate akkati ergamaa isaa taate si fayyadama ayyaanni tokko si argata gaaf kana sheer gootu waggaa tokko eegee mukti arbuu sun baala duwwaan ammas bardarbees baala duwwaan ammas carraa waggaa tokko laatamee ittiin fayyadamne laal waggaa tokko bara baraan ijji sirratti argamin jedhee abaareenna maal taate jedha hin gogee jedha carraa kenneefi ture waaqayyo too carraa namaan kennin nama nadabu waaqayyo too carraa namaan kennin dabarsee du'atti naman kenna horsa sii laata carraa tokkoffaa carraa lammaffaa namaa laata carraa mukri arbuu kuni garuu Maatiyos tokko korate maal ta'e bakka carraan diddiramne ammas dabaltee xaa'oo nyaatte ammas dabaltee humna namaa nyaatte garuu baalu malee fakkeessuu malee gowwomsuu malee ijatti hin deebine jaarsa waldaa taate geggeessaa jiraachuu dandeessa muummicha ministeera taate geggeessuu dandeessa hangoo taate dandeessa baankarii ta'uu dandeessa carraa si laatameera qabeenya keetiin akka waaqayyoof jiraattu beekumsa keen akka waaqayyo jiraattu ati yaa hundeessaa waldaa ati yaa geggeessaa waldaa abbootiin akkuma muka arbuusa jalqabaatti ija godhatanii turan jedhamee caafameera
ijaan godhanne barabaraan si abaara jechuun carraa jireenya barabaraa keessaa haqamta. Iddichi iddoo dhaqanii fayyan miti. Iddichi iddootti gubboo kan falanii mattawaqaa baasifatan miti. Iddichi iddootti amma qalbii diratan duwwaadha. Amma carraas nu lateera. Barichi bara dhumaati mallattoo mul'ate mootummaa irratti sabni saba irratti haalli daldala addunyaa kun bifa geeddarateera. Hunduu amma gara waan du'a deebi'eera. Carraa si laatametti kan fayyadamteeti. Muktaar buusuun ijaan godhanne. Carraa nama laata waaqayyo. Carraa nama laata gaafa si waamu lapheen kee aana'u carraa si laata waaqayyo. Narifatiin carraa si laata waaqayyo. Ammas carraa si laata waaqayyo. Nguumi dhaabbadhoo filaalee narifatiin. Nama hundumaan jira. Nama tokko nama lama miti. Nama hundumaan carraa si laata waaqayyo. Waaqayyo carraa si laata. Irra deebi'ee jedha. Afur qulqulluu keessa kootti jabeessaa jira. Carraan si laadheem jedha. Wayiniin jechaa jira. Muka arbuunis jechaa jira. Lachanuunu jechaa jira. Tokko qofaan jechaa jira miti. Sabara Desembaranne sooressa hiyyeessaa galga'ii naggaadee jedhe dabasa. Hundaaf. Meemmeen nama hundumaaf carraa laachuusaa. Namni hundumtuu firdii kana bara baraan gogi. Iji sirratti hin argamiini kana. Nama hundumaan jechuusaa. Meemmeen dubbifna Maatiyoosi boqonnaa 3 lakkoofsa 10 gubbaa nama hundumaan ta'uusaa. Ammumayyuu qottoon hidda muka hundumaarra kaa'amee jira. Ammumayyuu qottoon inni muru hidda muka hundumaarra taa'ee jira. Hundumaa addunyaa mara ardi torba. Ekeleef tolee ekeleef dhiisan jedhu hunduu firdi jala jirra. Mukti ija gaarii hin godhanne hundinuu muramee ibiddatti hin naqama. Mukti ija gaarii hin godhanne. Mukti ija gaariidha. Ija gaarii kan ija gadhee godhatu immoo jiraam. Mukti ija gaarii hin godhanne kamiyyuu muramee ibiddatti gatamuu jira. Jedhee gorse. Mukti hundinuu qottootirra taa'ee jira. Ija gaarii hin godhatu yoo ta'e hin muramta hin gatamta. Muka hundaa nama hundumatti dubbachaa jira. Kun kan nama tokko miti. Hundatti haasa'aa jira. Eenyutu mura? Qottoo kana kasirra kaa'e. Paasterii miti. Paasteriin hin murama. Raajiin hin murama. Hoogganaa kam ta'e hin muramta. Faarfataas ta'e hin muramta. Eenyutu murasa jedhuuf hin beeku. Jirma kamirra? Damee kam? Idda kamirra? Qoomoo kamirra? Walaa Yihuudii waadaa Sooriyaa hundi warri Kiristoositti namanii marti. Warri Kiristoos ofillaatiin marti. Warri Kiristoos fi jonkolaatiin maraara qottoo jira jechuun firdi jira. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 15 eenyu akka nuuru sitti hima eenyu akka ija eegaa jiru sitti hima. Yesuus mukti waynii inni dhugaan ana. Mukti waynii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaan mukichaa, abbaan waynichaa, abbaan sabasaa, abbaan biyyaa abbaa kooti. Damee utuu anatti jiruu hidha hin godhanne. Damee utuu anatti jiruu hidha hin godhanne. Hundumaa hin mura. Bakka. Daa'ela kan muranyunni abbaa Yesuus Waaqayyo gooftaa macha. Hin mura. Ilma isaa kan si erge ilma isaatti amantee jireenya bara baraa qabaattuuf. Ilma isaatti kan hin amanne hundumtuu itti afarramuudha bara baraan. Si mura jechuun yaada isaa gaarii qabu sirraa kaasa Waaqayyo. Badiidhaaf si saaxila Waaqayyo. Abbummaa sirraa kaasa ibidda gaannam galtaa. Ija gaarii sirraa eege. Qaayel ilma gargaarsa Waaqayyoon dhalate. Ilmi gargaarsa Waaqayyoon dhalate. Ilmi Waaqayyoo gargaarsa Waaqayyoon dhalate. Lafa qoturraa ija gaarii godhachuuf didee bara baraan abaarame. Jooraa ta'e. Eessa si kaa'e Waaqayyo? Maaliif achi si kaa'e Waaqayyo? Waaqayyo gooftaan machaa ija ka godhattuudhaaf. Waaqayyo gaafa nama waamu tokkoffaa yeroo namaa laata. Yeroo Waaqayyo sii laate kana lafa lafatti hin dabarsin. Lakkoofsi tokkoffaa gootu kun. Waaqayyo si waama oowwaadhuuf kan jedhu. Mallattoo Waaqayyo nama waamuusaa kan ittiin beeknu immoo maal godha Waaqayyo yeroo sii laata. Oowwaachuu fi kee maaliin beekta kan jedhu lakkoofsa lama farxuu lagar. Oowwaachaaf hin jira yoo itti ija sirraa mul'achuudhaan malu wantoota sirraa argamuudhaan malan Waaqayyo yeroo sii laata jiraataa jirta biyya keessa biyya alaa. Amma carraa ilaalaa taphetta biyya alaa biyya keessa jira dhatoon taate Waaqayyo waamaa jira dhiikkadhu. Oowwaachuu kee kan ittiin beektu karaa ittiin Waaqayyoodhaan oowwaattu immoo lakkoofsa lammaffaa ordofi. Shalom.